Leeyilaa jaamtii maqaan isii dubartii saaliha tan amala gaarii qabduu fi tan salaata isii yeroodhaan salaattee rabbii isiitillee sodaattu. Duuba dubartiin tuni barumsa isii barattee yuunivarsiitii irraa eebbifamte. Haga eebbifamtutti akka dubartoota birootillee hin heerumne. Bareedina hedduu waan hin qabneef jecha dargaggeessi isii fuudhuudhaaf gara mana maatii isii dhufees hin turre. Leeyilaan hin gaddine heerumuu dhabuu isitti. Imaanni isii jabaa waan tureef Rabbiif galata galchiti. Horii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiidhaaf godheef tan dhuma hin qabne irratti. Leeyilaan wayita umriin isii waggaa 30 guutte gurbaan dardaraa tokko kan umriin isaa waggaa 36 kan abbaa isiitii wajji kaampaanii mataa isaa keessa kan hojjetu tokko gara dubartii hadiisa barsiistu takkaan akka isii fuudhuu barbaadu Leeyilaadhaaf gaafii dhiyeesseef. Leeyilaan wayita suuraa yookiin ammoo footoo isaa laalte gurbaan dardaraa kunis isiif tahe. Garuu dubartii tana gaafatteen maaliif na fuudhuu barbaade? Kaniin ani bareeddullee hin taane, kaniin qabeenyallee hin qabne jettee dubartii hadiisa barsiistu tana gaafatteen. Duuba yeroo kana Leeyilaan waan ajaa'ibaa takka dhageessee xiqqoo rifatte. Wanni isiin bartee yookiin ammoo wanni isiin dhageesse gurbaan dardaraa kuni waggaa 6 dura akka balaan konkolaataa isarra gahee agartuu isaa akka iji isaa dhabee turee fi wal'aansaaf mana yaalaa hedduu deemee wal'aansa akka dhabee ture barte. Eegasii duuba Leeyilaan xiqqootti yaaddee murtii isiitis murteessitee qeebaltee akkanuuf hin jette. Darara keessa jireenya gammachuutillee Rabbiin namaaf hiruu mala jette. Eegasii Leeyilaan gurbaa kanaa wajjiin wal agarte. Gurbaan kun ijaan hin agaru, garuu amalli isaa haalaan gaariidha. Qur'aana haffazee jira, salaanni isa hin dabaru. Leeyilaan guyyuma dura wal arkanitti gurbaa kana jaalatteeni hedduus gammadde. Eegasii ji'a lama osoo hin guutin nikaa fi aruuza godhatanii wal fuudhan. Jalqaba irratti Leeyilaan hedduu sodaattee turte. Waa'ee gurbaa kanaa namoota irraa hedduu waan dhageessee turteef jecha osooniif balaan konkolaataa isarra gahee ija isaa hin dhabin dura gurbaan kun salaata salaachaa akka hin turnii fi shamarranis hedduu akka jaalatuu fi akka itti gaafatamummaa hin feene namoota hundarraa dhageessee waan turteef jecha. Garuu eega heerumtee gurbaa kanaa wajjin jiraachuu jalqabde booda wanni isiin dhagayaa turte san hundi faallaa isaati agarte. Gurbaan kun guutumaa guututti jijjiiramee jira. Mana isaa keessatti dalagaalee mana keessaa jaartii isaa kan ija hin qabne isii gargaaran. Isii gammachiisuudhaafis waan hedduu takka godha. Keessaafuu eega ilmaan isaanii 3 dhalteef booda jaarsi isii kuni abbaa gaarii kan ilmaan isaa jaalatuu fi abbaa haalaan ilmaan isaatiif garaa laafu kan jaartii isaa yeroo hundaa'u isii cinaa dhaabbatee isii gargaaru ta'e osooniif hin hifanne. Leeyilaan jaarsa isii kana akka maraatutti isa jaalatteen ta'us garuu yeroo hundaa'u wanni isii yaachisu guddaan ijji isaa isaaf deebitee fi jaartiin isaa akka bareedduu hin taane isii arkee jireenya isaa kan duritti deebi'uu hin oolu jettee shakkiti. Keessaafuu eega mana yaalaa dhaqee baay'ilama ija isaa opereeshinaaf qabate booda daran sodaachuutti seente. Duuba guyyaan baay'ilamaa sanis gahee jaarsi isii kunis hospitaala yookiin gara mana yaalaa dhaqee kutaa opereeshinaa seene. Eegasii doktortichi dhufee oduu gammachuu Leeyilaadhaaf himeef. Galanni Rabbiif haa gahuuti. Jaarsi kee fedhii Rabbiitii fi dandeettii Rabbiitiin agartuun ijji isaa isaaf deebitee jirti jedhee isiidhaaf himeef. Yeroo kana jaarsi Leeyilaadhaa ijji isaa waan banamteef gammadanii isa laaluudhaaf jecha maatiin isaa gara kutaa mana yaalaa kan inni keessa ciisaa jirutti ol seenan. Leeyilaanis ijoollee isaa 3 ol neexee sossodaachaa gama gidaara moggaa takkaatti dhaabbatte. Eegasii jaarsi Leeyilaatis ijoollee isaa takka takkatti yeroo duraatiif ijaan isaan arkee itti maramee dhungachuutti seene. Haadhaa fi abbaa isaatis akkasuma obboleeyyan isaatis itti maramutti seene. Eega isaan hundaa'u ijaan isaan arkee isaanitti marame booda kutaa keessa jaartii isaa ijaan barbaadutti seene. Eegasii duuba isii arkeeni gammachuu guddoodhaan jaartii isaatiin yaa arussittii tiyya dhumarratti si arkeemi alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u meenatti as-siqi sirrittiin si laaluu barbaadaa jeen. Leeyilaan yeroo kana haalaan gammaddee imimmaanis ija isiitii irraa dhangala'utti seene hattaa hanga miilaan dhaabbachuu dadhabdu takkatti. Eegasii titirachaatuma tan firdiitti gara jaarsa isiitti gammachuu irraa booyaa itti dhayxe. Eegasii duuba gurbaan kun jaartii isaa maatii isaa duratti harka isii qabee akkana jeen. Ani ati akkan si yaade caalaa dachaa meeqa bareedduu taateetiin si arke. Ati dubartiin arke hundarraa bareedduudha. Ati anaaf dhalaa addunyaa tanaa hundarra naaf bareedduudha. Akkasuma
وان الدنيا تنرجل هندراه نافقاردا أكم إرجما ربي صلى الله عليه وسلم جيتي الدنيا تني هندي سيتو ميشادا الرجال تميشا أمو جارتي صالحة أني ربي سبحانه وتعالى أكام بلاتي سيار كفجتش إجتي أنا الرافودي إيجا جتي ربي سبحانه وتعالى نافديب سيبودا أمو الربريد دو شمرني الربريد دو دلات هاتي سيار كجين جارتي ساتنان إيجا سيدو بليلان حالان قمدي واني سين شكا ترتيس أكسر رينتاني هبتي جالل الدور جارسيسيتي في قبضو جالا جاللتي سي دبلمي قمتشودان جارسيسيتي وجنجراتشو اتففتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا